Kun kan qilleensarra ooluu miti. Akaakuu barnootaa afaan Oromoo kutaa 8ffaa lakkoofsa sagantaa 2ffaa semisteera 1ffaa bara qophii 2014 sagantaan kun yeroo gabaabaan booda qilleensarra oola. Kun biiroo barnootaa Oromiyaatiin qophaa'ee kan isinii dhiyaatu barnoota afaan Oromoo kutaa 8ffaati. Kan isinii dhiyaatu sagantaa 2ffaa mata dureen Gaalee. Qopheessee kan dhiyeesse Makonnin Dassee. Akkam jirtu barsiisaa, barsiistu. Akkam jirtu barattoota. Barattoota. Barnoota torban darbeetiin maal akka barattan yaadattu? Torban darbee mata duree dhaggeeffachuu jedhu jalatti barreeffamni tokko yoo barreeffamu yaada dimshaashaa, yaada callaa fi ergaa barruu of keessatti akka hammatu, yaada dimshaashaa kan jedhamu yaada waliigalaa dubbisni yookiin barruun tokko of keessatti qabu ta'uusaa, yaada callaa kan jennu yaada dimshaashaa dhiyaate san tokko tokkoon tarreessee yookiin tuttuqee kan ibsu akka ta'ee fi ergaan barruu tokko immoo sababa barreeffamichi qophaa'eef kan ibsu yookiin dhaamsa dabarfamuu barbaadame kan of keessaa qabu ta'uusaa barattanii turtanii. Barnoonni keenyaarraa immoo gaalee irratti xiyyeeffata. Barnoota kanaan booda gaaleen maal akka ta'e ni himtu. Akaakuu gaaleewwan afaan Oromoo adda ni baaftu. Mataa fi miiltoo gaaleewwanii ni baastu. Barattoota, gaaleen maal akka ta'e beektu? Gaaleen qindoomina jechootaa ta'ee kan jechoonni waliin qindaa'an hiika yaadrimee tokko dabarsuudha. Abdii, gaaleen maalirraa ijaaramaa? Gaaleen jechoota qaama gaalee ta'an mataa fi miiltorraa ijaaramu. Sirriidha. Gaaleen qaama mataa fi miiltorraa ijaarama. Magartuu, mataan gaalee maalinni? Mataan qaama gaalee yeroo kamuu afuu hin dandeenyedha. Mataa yoo keessaa hafe gaaleen sun hiika dhabeessa ta'a. Eeyyeni. Mataan qaama gaalee yeroo kamuu hafuu hin dandeenyedha. Akkasumas akaakuu gaalee kan murteessudhas. Fakkeenyaaf hima badhaasani mana citaa ijaare jedhu keessatti gaaleen mana citaa jedhu ni jira. Gaalee mana citaa jedhu keessatti mataan gaalee mana kan jedhudha. Sababni isaatis yoo jechi mana jedhu keessaa hafe gaaleen kun hiika dhaba. Abdi, miiltoon hoo maali? Miiltoon odeeffannoo dabalataa mataa gaaleef kan kennudha. Sirriidha. Hima badhaasani mana citaa ijaare jedhu keessatti miiltoon gaalee isa kamii magartu? Citaa kan jedhudha. Miiltoon citaa jedhu manni sun maalirraa akka ijaarame agarsiisa. Sirriidha. Abdi, akaakuun gaaleewwanii maal fa'aadha? Akaakuuwwan gaalee, gaalee maqaa, gaalee maqibsaa, gaalee gochimaa fi gaalee durdubee fa'aadha. Eeyyeni. Kana qofa osoo hin ta'in gaaleewwan biroos jiraachuu isaanii beekuu qabna. Gaaleen maqaa fi maqaarraa yookiin immoo maqaa fi jechoota maqaa ibsa wajjin caaseffaman irraa ijaaramu maal jedhamuun beekamaa magartu? Gaaleen maqaa fi maqaarraa yookaan maqaa fi jechoota maqaa ibsan wajjin caaseffaman irraa ijaaramu gaalee maqaati. Sirriidha. Gaalee maqaa keessaa maqaan jecha mataati.
Fakkeenya gaalee maqaa mee nuu kenni Abdii. Fakkeenya gaalee maqaa muraasa sa'a aannanii, dallaa loonii, mana guddaa fi kan kana fakkaatan fa'aadha. Eeyyeni. Barattoota, mee amma immoo gaaffiin isin gaafadha. Deebii barsiisaa barsiistuu keessanitti himaa. Barsiisa, barsiistuu, mee deebii irraa fuudhaa. Gaaffii. Gaaleen maal irraa ijaarama? Irran deebi'aa. Gaaleen maal irraa ijaarama? Deebii. Gaaleen jechoota qaama gaalee ta'an mataa fi miiltoo irraa ijaarama jettanii deebisnaan sirriidha. Gaaffii itti aanu. Akaakuuwwan gaalee maal fa'aadha? Irran deebi'aa. Akaakuuwwan gaalee maal fa'aadha? Deebii. Akaakuuwwan gaalee, gaalee maqaa, gaalee maqibsaa, gaalee gochimaa fi gaalee durduubee fa'aadha jennaan sirriidha. Barattoota, itti aansuni himoota dhiyaatan keessaa gaaleewwan jiran isinii dhiyeessina. Isin immoo mataa fi miiltoon kan fa'aa akka ta'an adda baasatii barsiisaa barsiistuu keessanitti himaa. Barsiisa, barsiistuu akka addaan baasan jajjabeessaa. Gaaffii. Hima gammachuun baay'ee fiiga jedhu keessaa gaalee baay'ee fiiga jedhu mataa fi miiltoo isaa himaa. Irran deebi'aa. Hima gammachuun baay'ee fiiga jedhu keessaa gaalee baay'ee fiiga jedhu mataa fi miiltoo isaa himaa. Deebii. Hima gammachuun baay'ee fiiga jedhu keessatti gaaleen gochimaa baay'ee fiiga kan jedhu yoo ta'u, fiiga kan jedhu mataa yoo ta'u, baay'ee kan jedhu immoo miiltodha. Gaaffii biraa. Hima tolaan mana guddaa qaba jedhu keessaa mana guddaa kan jedhu gaaleedha. Gaalee kanas mataa fi miiltoon isaa kamii? Deebii. Hima tolaan mana guddaa qaba jedhu keessatti gaaleen maqibsaa mana guddaa kan jedhu yoo ta'u, mana kan jedhu mataadha. Guddaa kan jedhu immoo miiltodha jechuudha. Gaaffii xumuraa. Barnoota afaan Oromoo barachuun na gammachiisa hima jedhu keessaa gaalee barnoota afaan Oromoo jedhu mataa fi miiltoo isaa himaa. Irran deebi'aa. Barnoota afaan Oromoo barachuun na gammachiisa hima jedhu keessaa gaalee barnoota afaan Oromoo jedhu mataa fi miiltoo isaa himaa. Deebii. Gaalee barnoota afaan Oromoo jedhu keessatti barnoota kan jedhu mataa yoo ta'u, afaan Oromoo kan jedhu immoo miiltoo ta'a jechuudha. Galatooma barsiisa, barsiistuu. Barattoota, barnoota har'aatiin maal akka barattan mee akkuma wal bira jirtaniin mari'adhaa. Barsiisa, barsiistuu akka mari'atan jajjabeessaa. Daqiiqaa 3 fayyadama.
Galatooma barsiistu. Barnoota irraa keessatti gaaleen qindoomina jechootaa ta'ee kan jechoonni waliin qindaa'anii hiika yaadrimee tokko dabarsan ta'uusaa, gaaleen jechoota qaama gaalee ta'an mataa fi miiltorraa akka ijaaramu, akaakuuwwan gaalee maqaa, gaalee maqibsaa, gaalee gochimaa, gaalee durdubee fi kan kana fakkaatan fa'aa ta'uu isaanii barachuu keessa yaadannaan sirriidha. Egaa barattoota, barumsi har'aa kanuma. Torban mata duree gosoota gaalee jedhu jalatti gaaleewwan biroo qabannee dhiyaanna. Ammasitti nagaatti barsiistu. Nagaatti barattoota.